namoota abdii namatti horan maal faadha laata hammam beekta? Jabaadhu. Har'as borus mo'ataadha yoo isin jedhani ati abdiin kan keessun kutannoo kan keessa jiru sun gara malee dabalaa jechuudha. Namoonni tasuma abdii kutachuun mallattoo injifatamuuti. Kaayyoo qabdarra akeeka qabdarra abdii kutachuun feesisu. Abdiin namatti horanii amma fakkeenyaaf namni tokko dudduuba kee qabda taanaan abshir jabaadhummaa siin jedha abdii ta'uu sii danda'a. Yeroo baay'ee namootni abdii kutatan namadha waan taateef si mudachuu danda'a namoota abdii kutatan. Isaaniin haala kamiin gargaarteetta? Hammam gargaarteettaati? Egaa namoota akkasii sun nama jira tarii keessattuu abdii kutannaan dargaggoo irratti wantoota tokko dhiibbaa tokko tarii akka itti gaatti himume murtii atattamaa murteessuu dhabarraa akka san murtii atattamaa sana murteessine gorsuu deebisuu cinaa dhaabbachuun si feesa dandeettii kan keessatti. Ijoolleen faana nu cinaa jiran wantoota gorsoota akkasii ilaalnee fi cinaa dhaabbannee wajjin bohaarsinee wantoota jechuun jechoota addunyaan kun yeroo kana addunyaan kun sila barnoota faatti amanaa miti barnootatti amanaa tarii wantoota akkasii irra jabeessitee kaayyoo kan keessatti akka inni cimsu cinaa dhaabbata malee wantoota badiif akeeka biraatiif akka hojjetanii saaxiluun qabu. Gizee hiriyoonni kiyya abdii muratan nama hedduu jajjabeesseen beekaa. Isaan keessaa tokko fakkeenya fudhachuudhaan fakkeenya amma namootan akka addunyaatti beekamoo ta'an seenaa isaanii itti himuudhaan fakkeenyaaf amma Albert Einstein yoo fudhanne 1999 yaalii kana taasiseeti kan elektirikii kan maddisiisee jechuudha. Kana itti himuudhaan isaan akka abdii hin murre isaan itti himaa jechuudha. Nama abdii kutatu na mudate illee beeku osoo na mudate yaadaanis nan gargaara yoon qarshiis qabate immoo qarshiitiinis gargaaruu nan danda'an jedha. Jirani ijoolleen tokko hiriyoonni tokko hin jiraatanii kan abdii kutanii kan abdii isaan kutachiisus waan gara biraa tokko irratti mul'atee osoo hin tahin hojuma dhaba kana kattu abdii isaan kutachiisee hiriyoonni tokko hin jiran turanii garuu hamma hojii argataniiti malee abdii kutachuu san darbanii amma ijoolleen tokko waan hedduu irratti kan argu kanas hin jiraata malee jirani hiriyoonni tokko gaaffii tokko walti tokkotti hojii dhabuun isaanii abdii isaan kutachiisuu danda'a. Isaanis immoo jiran turanii amma garuu san jijjiiran immoo gara hojiitis kan seenan immoo hedduu jiran. Namoonni kan abdii kutatan tokkoffaa jireenyi kun bu'aa muuxannoo fi shaakala naannoo keenya waliin qabnuudhaan kan masakamee deemu jechuudha. Haa ta'uti immoo namoonni muuxannoo badaa qabaachuu malu ta'a. Dhimmoota xiqqoo irratti milkii kan dhabanu abdii isa guddaa san haalli ittiin kutatan jiraachuu danda'a. Hunda caala immoo fakkeenya gaarii dhabuun fakkeenya moodeela gaarii dhabuun namoonni baay'een dalagaa irrattis haa ta'u fayyaa ofii irrattis haa ta'u nageenya irrattis haa ta'u siyaasa irrattis haa ta'u wantoota mul'ina badaa qofa yaaduudhaan wantoota gaarii ta'an dagachuudhaan kanaaf fakkeenya isaaf fudhatan waanuma namoota milkaa'anii fakkeenyaaf fudhan gaa'ila irratti yoo fakkeenya fudhanne gaa'illi milkaa'an hedduutu jira. Haa ta'uti immoo namoonni abdii kutatan gaa'ila diigamee qofatti ittiin mul'ata jechuudha. Daldala irrattis akkasuma daldalaan hedduun milkaa'an hedduutu jira. Haa ta'uti garuu namoonni abdii kutatan ka'umsi isaanii daldalaa kisaaree qofaadha kan ittiin mul'atu jechuudha. Kanaaf kallattii hundaaniyyuu namoonni abdii kutatan muuxannoo badaa warroota horatanidha jechuudha. Keessattuu oolmaa sirriirra kan oolaa hin jirre fi kallattii biraatiin dhimmoota kan laaluu rakkatanidha jechuudha. Kanaaf wantoota baay'ee kaasuu ni danda'ama. Tooftaaleen abdii kutannaa keessaa ittiin ba'an maal faadha jettee yaaddaati? Tokkoffaa namni amantii qabaachuu qaba. Irra guddeessi immoo dargaggeessi rabbii isaatti amanuu qaba. Lammaffaa immoo haala amma itti jiruun egeree isaa fuuldura isaa murteessuu hin qabu. Fakkeenyaaf har'a yoo kiisii qullaa ta'e boo argachuu danda'a. Yoo har'a miila qullaa deemuu danda'e boru bakka guddaa ga'a. Waan kana ta'eef haala amma jiru irratti murteessee fuuldura isaa balleessuu hin qabuun jedha. Dura karoora keetii fayyadamu lammeessaa immoo kaayyoo kan keessan irra deemu lammeessa sadeessa abdii kutachuu dhaba. Sigalee wantoota qabdi san irra abdii kutachuu hin qabdu
jabaattee akeeka san irra deemuu qabda, hojjechuu qabda, cimsitee tarii yoo barnoota qabdee jiraate barnoota san galmaan gahuu, yoo daldala qabdee jiraate akka dargaggoo tokkotti daldala san cimsitee hojjechuu, hojii qabdee yoo misooma qabdee jiraate misooma san irratti cimsitee hojjechuudha jedha. Tuma jabaatanii hojjechuudha waan nama miidhu tokkorraa jalatti waan namaarraa fagaatte akkasitti bakka waan dafqa keetiitiin rabbi qabattee akka haala jiru keessatti namaafis yaaddee akkuma ofii yaaddutti iyya namaa yaadde akkasitti waan ofii jaalattus iyya namaaf jaalatte akkasitti waan rakkina duraan keessa jirtu san keessaa fooyya'aa deemuu dandeessa. Dhalli namaa akka abdii kutatee jireenya isaa hin balleessineef maal taasisuu qaba jettee yaaddaati akka dhuunfaatti? Akkasitti kan yaaduani ilmi namaa waan irratti xiyyeeffate tokko bakka waan inni dura irratti xiyyeeffatu sun jalqaba waan gaarii ta'uu qaba, waan biyya isaatiif ta'u, warra isaatiif ta'u, akkasitti waan hiriyaa isaatiif ta'u, waan akkasii karoorsuu qaba dura sammuusaa keessatti. Wanni kun anaaf akkamii jedhee asirraa kaasee hanga biyyaatti waan deemu tokko waan bu'aa buusu tokko irratti xiyyeeffachuu qaba jedhee yaada. Akka dhuunfaan kiyyatti abdii akka hin muranne kan gochuu qabu dhalli ilma namaa tokkoffaa namootan gurguddaa ta'an bakka gaarii ta'e gahan seenaa isaanii qorachuu qaba. Lammaffaa cimee hojjechuu qaba. Ofitti amanummaa qabaachuu qaba. Of beekuu qaba. Waan qabeenya isaa qabu, qabeenya sammuu isaa ta'u, qabeenya qaamaa isaa ta'u, waan qabu saniin ofitti amanummaa yoo qabaate bakka guddaa gahuu danda'a jechuudha.